Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ilmaan Oromoo hundi keessanuu baga nagaa jiraatan. Fayyaan keessa maal fakkaata? Nageenyi kiyya bakka jirtanii isin haa gahuudha. Warroota YouTube chaanaalii qaban, warroota YouTube chaanaalii subscribe isaanii akka ol guddatuuf gochuu barbaadan siistama gabaabaan ijoollee fakkeenyaaf YouTube irratti viidiyoo post gootee kaatee liinkii gara Facebook ergitu. Yoo linkii jiraatu kan ammoo gara YouTube nama seensisa. Garuu hoo subscribe godhaniif ammoo emailii nama gaafataa jechuudha. Haala salphaan emailii akka nama hin gaafanne kallattiimaan gara YouTube nama seensisee subscribe, like akkasuma immoo comment gochuu akka danda'anitti irraa hojjannaa jechuudha. Kanaafuu ijoollee hiriyoota koo hundi keessanuu akkuma viidiyoo kana daawwattaniin waan qabatamaadha jechuudha. Kanaafuu like gochuu akkasuma subscribe gochuu hin dagatinaa. Abdiisaa YouTube jedhama. Hordoftoota akkasuma maatii wajji taanaa jechuudha. Kanaafuu wantoota kana akka biraallee waan barnoota qabu waan isin fayyadu isin gadhiisuu danda'a jechuudha. Amma gara barnoota keenyaa deemna. Jalqaba Chrome kana keessa seenaa jechuudha. Mallattoon isin agarsiisaa deema. Bakka Chrome jedhu kana deemna. Chrome kana yoo tunne haala kanaan Google keessa nu seensisaa jechuudha. Kanarratti Google kana YouTube keessa seenuu qabna laazima. Kanaafuu www desktop ka jedhu kana tuqxanii jechuudha. www YouTube desktop jettanii itti barreessitanii jechuudha. Haala kanaan yoo itti barreessitan YouTube ka jedhu kun isinii ba'a YouTube irratti dha'eera. Ammoo asitti bakka tuqaa sadii kana tuquudhaan isin agarsiisaa jechuudha. Bakka sadii kana tuquudhaan asitti desktop isaa saayitii isaa kana right gootanii jechuudha. Bakka kana yoo right gootan haala kanaan studio nu ol baasaa jechuudha. YouTube studio nu baasaa jechuudha. Yoo haala kana isin seensisee ammallee YouTube keessa dhaqnee copy waan goonu jira YouTube seenuu qabna jechuudha. Bakka YouTube jiru kana dhaqxanii bakka suuraan keessa mul'atu kana dhaqxanii haala kanaan akkana isinii fidaa jechuudha. Achi booda immoo your channel ka jedhu kana tuquudhaan bakka maali qalama diimaa isin agarsiise kana tuquudhaan keessa seentanii jechuudha. Channel keessan keessa seentanii jechuudha. YouTube keessa haala kanaan ol isinii ba'a jechuudha. Kanaafuu linkii YouTube fudhatuu qabdanii jechuudha. Wanni isin beekuu qabdan linkii viidiyoo gadhiiftanii osoo hin taane linkii YouTube keessanii walumaa gala fudhachuu qabdanii jechuudha. Kana gochuuf bakka sadiin kana tuqna. Bakka sadiin kana yoo tunne haala kanaan nu ba'a jechuudha. Share ka jedhu kana tuquudhaan isa jalqabaa kana jechuudha. Haala gaarii isiniin mul'ata jedhee yaada. Isa share jedhu kana yoo tunne amma asitti akkana nu ba'u kanneen keessaa copy ka jedhu kana tunnaa jechuudha. Copy'n isa jalqabaa kana. Ka copy jedhu kana yoo tunne copy gooneerraa jechuudha. Copied nuun jedheera. Amma as keessaa baanaa jechuudha. Kallattii yoo as keessaa baane bakkuma ammaa kana nu deebisa. Desktop kana nu deebisa. Studio keessaan baanu. Yoo asii akkana nu deebise jechuudha. YouTube studio kana gubbatti bakka nama best itti godhaaru kanarra best gootanii jechuudha. Kan amma akka YouTube keenyaa copy goone san haala kanaan email isaa asin nuuf fidee jechuudha. Kan ammoo haala wanti itti dabalu waan guddaallee miti. Mallattoo gaafii goone achi booda sub jennee barreessine confirmation jennaan. Achi booda immoo wanni itti dabalu walqixa ta'a equal to 1 lakkoofsa tokko itti galchinaa jechuudha. Kaama kan itti galchine kana guutuutti copy goonaa jechuudha. Copy yoo godhuu barbaanne gaduma qabna. Inni hundi isaa copy ta'eera jechuudha. Haala kanaan yoo goone copy ka jedhu kana goonaa jechuudha. Copy gooneerra. Amma deebinee YouTube gara biraa deemuudhaan ka copy goone kana asirra paste goonaa jechuudha. Bakka ammaan seenu kana yoo qabaatan yoo hin qabaanne gabbuufatuu dandeettan. Bakka amma kanarratti asirra bakka amma isin agarsiisu kana bakka amma tuqaa diimaan isin agarsiise kana irratti paste gootanii jechuudha. Asirra paste gootanii jechuudha. Achi booda immoo as keessaa baana. Paste goonee kaanee asuma keessaa baana. Walumaa gala asii baanee bakka Chrome sanii deebinaa jechuudha.
Chrome kana yoo deebine amma bakka jalqabaa asii copy goonee qabnu kana irratti paste goonee asirratti illee haala kanaan paste goonaa jechuudha. Kana copy godhannee kaa'annaa gara biraa irra gadhiisuu barbaanne copy goonee kaa'annaa. Achi booda go kan jedhu kana gara studio nu dabarsu go goonaa jechuudha. Asii gaditti mul'ata. Go kan jedhu kana goonaa jechuudha. Amma asirra wanni nu bahe maali? YouTube kana subscribe gochuu dandeessaa jechuu irratti ariyo sir. You want to subscribe to Abdiisa. Video kana subscribe gochuu dandeessaa ka jedhudha. Yoo jechaan haala kana yoo isin bahe linkii amma asirra uumanne kun hundisaa gara Facebook irratti ijoollee amma fakkeenya Facebook irratti gadhiisan akkasuma WhatsApp irra gadhiisan amma fakkeenyaa fi groupii tokkicha ilaalee irra gadaadeessu fakkeenyaaf amma groupii kana amma fakkeenyaa fi YouTube asirra gadhiisaniiran gara Dubai koota Beirut Oman YouTube kana fakkeenya yoo fudhanne hoogattuun akkana keessa nu seensisa garuu subscribe godhuuf hin danda'amu mucaa kanaa jechuudha. Shimee man ka jedhu kan subscribe gochuuf hin danda'u jechuudha. Shuf amma single ka jedhu kana na gaafata jechuudha. Kana ammoo akka nan gaafanne silaa inni maal gochuu qaba formula amma itti fayyadame kana irratti odoo fayyadamee qajeela subscribe gochuuf hin danda'a jechuudha. Kanaafuu waan akkas gochuu hin dandeenyeef linkii akkasitti hin kenne waan ta'eef amma immoo qajeelatti amma naannoo kana post irratti yoo gadhiisuu barbaade kaamu duratti san jechuudha. Maaliif amma bakka kana gadhiisuu danda'a. YouTube kii asirra paste godhaaraa jechuudha. Shuf haala kana yoo gadhiise YouTube kii gadhiiseeraa jechuudha. Post godheera asirratti. Ijoollee linkii kana yoo tuqan qajeelumatti YouTube bira fidaa jechuudha. Go to back continue. Amma ijoolleen biraa yoo fakkeenyaaf linkii kana yoo tuqan qajeelumatti YouTube kiyya bira fidaa jechuudha. Kanaafuu waan kana irraa barnoota argadde jennee yaada. Shuf amma Abdiisaa ka jedhu bira dhufeera jechuudha. Amma viidiyoo baay'ee irratti hin hojjenne waan ta'eef YouTube'n xiqqaadha. Kanaafuu kan irraa fayyadamtaa Abdii qabaa YouTube kana fakkeenyaaf bira seenuudhaan laayikii gochuu dandeessan subscribe gochuu dandeessanii waan keessanii jechuudha. Kanaafuu wantoota barnoota ta'an jedhee yaadu isinii hojjadheera. Kanaafuu baay'ee galatooma isin jaalladha.